Addunyaa kanatti ani eenyudha jettee of himta. Eenyuun taates irra jiraachuu feete. Addunyaan kun eenyummaa keessa dhugaa beekuu barbaaddi. Keessumaa addunyaan milkaa'otaa taatota of ta'aniif malee fakkaattotaaf bakka hin qabu. Gaaffiin eenyummaan kee beekumsiif deebisus hedduudha. Sababni isaas deebiin gaaffii jireenya keetii eenyummaa kee keessa jira. Kanaafuu eenyu akka taate beekuun dirqama keeti. Qabeenya kamuu erga uumamte horachuu dandeessa. Eenyummaan kee garuu qabeenya uumama siif kennamedha. Qabeenyi qaaliin uumaan nama hunda wal qixa badhaasee uumu eenyummaa ofiiti. Ani eenyudha kan jedhu gaaffii eenyummaa ofii olaanaadha. Akkuma eenyummaan ofii qabeenya dhuunfaa ofii ta'e, gaaffiin kunis gaaffii dhuunfaati. Ani eenyudha jettee nama gaafattu biraan qabu. Of qofa gaafatta. Of qofaafis deebista. Hojiidhaanis mul'ifta. Ani eenyudha jettee of gaafachuu gaafa eegaltu jireenya irra jiraattu tuffachuu yookaan jibbuu dandeessa. Kun immoo jireenya jijjiiramaa ta'e kan kaayyoo dhalatteef si jiraachisu, kan ittiin of qananistee addunyaan ittiin sitti gammaddu jiraachuuf si kakaasa. Ani eenyu? Anumti kun eenyu? Ani eenyudha? Eenyummaa gosa dhugaan wal argeera? Ittiin jiraachaan jira? Jedhii deddeebisee of gaafadhu. Of beekuun eenyummaa ofii beekuudha. Amala ofii beekuudha. Humna, dandeettii, ga'umsa keessa ofii jiru hubachuu danda'uudha. Kaayyoo fi galma ofii adda baasanii beekuudha. Ati eenyu? Mee eenyu ati? Sirriitti of beektaa? Namoonni baay'een eenyummaa isaanii hin beekan. Eenyummaa uumamaa ofiin uumuuf ifaajjii guddaa taasisu. Maatii, fira, mana barnootaa, naannoo keessatti dhalatanii guddatanii fi hiriyaadhaan eenyummaan uumamanis lakkoofsa hin qaban. Ta'us milkaa'uu miti. Eenyummaa namoonni siif bocan hin jajamuuf. Eenyummaa kee dhugaa beeksistee tuffatamuu siif wayya. Atis eenyummaa nama kamiyyuu uffachuu hin dandeessu. Inni yookaan isheen nama akkasiiti jechuun eenyummaan tilmaamamaa siif uumameera ta'uu danda'a. Kun dogoggora tokko. Dogoggora guddaan garuu eenyummaa sobaa sana keessa jiraachuuf yaalii taasisuu keenya. Of ta'uu dhabuun haala kanaan uumamus dhukkuba guddaadha. Matuma yaada namootaa eeguuf jettee eenyummaa sammuun keetti namanni keessa hin jiraatin. Eenyummaa kee madaaltee sirrummaa kee erga mirkaneeffatteen booda tilmaama namoonni waa'ee kee kennaniif bakka hin kennu. Mataa namootaa keessaa bu'ii ofii kee keessa jiraatu. Yaadaa fi gorsa namoonni siif kennan fudhachuun gaariidha. Ta'us namoota eenyummaatii keessa jiraachuu qabdu siif bocuu barbaadaniif of hin eeyyamu. Eenyummaa kee isa fudhattee uumamte isa ittiin kaayyoo kee milkeessituun socho'i. Ofii keef akka ofii keetti yaadi.